Kam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafuma jirtan hunduma keessaniif iyyuu abbaa manaa geemii taphataa jira geemii taphataa nafaana haasa'ii nafaana taphadhu jennaan indidee achuma maal godhaa jirti liivii jechuudha argitanii ispoortii bakka jirutti hojjettu la inni geemii taphataa jira jechuudha laaftooppii irratti taa'ee geemii taphataa jira. Isaan booda maal godhaa jirti ishiin dhuufuu jechuudha amma fakkeenyaaf dhuufatii hojjetti jechuudha amma fakkeenyaaf waan dhuufuu qorichaa akka dhuufutti tajaajila jechuudha waan mana akka dhuufutti tajaajila bitatteetti of harkaa qabdi isa kaawufiifi jechuudha isa keessee amma ispoortii hojjechuu bakka fixatteetti jechuudha amma fakkeenyaaf Lagoy. Tongolii ishiin hojjettu tongolii miti. Baay'ee nama ajaa'ibsa. Baafatte laal kunoo sattiin dhuuftu. Isa akka dhuufutti dhuufaa jechuudha dhugaa ishiin hojjettu. Akka dhuufutti dhuufaa garuu wannoo sanitti diddibde jechuudha amma fakkeenyaaf. Jidduutti itti dhufuufi jechuudha. Ispoortii hojjechuudha bakka qophooftetti ishiin ittiin hojjetaa jirti. Itti naqatteetti amma jechuudha laala jalqabuuf. Daawwadha laala waan dhuufu akka dhuufutti dhuufu jechuudha. Uddu jala keewwatte jechuudha man dhuufa ilaalaal isa dhuufu akka dhuufutti tajaajila gadi baafatte jechuudha. Ilaa akka dhuufutti isa gadi ba'u ilaalaal waan bariisaa irratti dibuudhaaf ilaa ammoo dibuufi inni immoo garagaree ilaalaa ishiin nuuf harma jirti waattadhaan jechuudha maal godhaa jirta ispoortii isa jawu akka dhuufu caalaa jawu marzii jawu waan bariisaatti dibdee jechuudha. Hojjiti boo. Najaa baay'ee ajaa. Itti ajaa'uu didee namichi itti garagaruu didee amma dhuufteetti. Isa ishiin dibde sun ajaan sun itti ajaa'uu didee namichatti in ajaa itti ajaa namichi geemiidhaan qabamee jira as garagara ilaaluu didee amma qotti dabaltee itti dibuufi laala wayyoo itti afuuftee bakka bobaasa jalatti afuuftee amma akka inni sirriitti itti ajaa'u jechuudha. Mana fincaanii galii jedhaanii jira. Tajaajila bakka asirratti tajaajila mana fincaanii galii maal asii hojjettadhaanii jira. Maal jechuudha jettanii
itti la irra teessee ammas dhuufiftee jechuudha. Laastikii dhuufifti garuu. Laastikii dhuufifti dhuufuudhaan balleessitee. Enkaafattee ajaa kee hin dadhabe jedhee bira geemirra ooftee endeebee taa'ee geemitti. Ishiin immoo waggaa ispoortii hojjetan garaan nama afuufamaa afuufaaf garaa keessa of keessaa yaasuufan kaa bakka itteeni. Reality. Mask fidee keewwatee maaskii fidee keewwatee geemii isaatti fufee jechuudha. Maaskii fidatee dhufeetu geemii isaatti fufee. Ani haadha manaa kee bitee akkamitti maaskii keewwattanii? Garaa koo na dhukkubaa jira maalaan godha jedha jirti. Garaa koo na dhukkubee. As gara gartee xoot godhaa jirti. Wayyuu garaa koo na dhukkubee jirti. Ende balatti jala godhatte irra godhatte. Garaa koo na dhukkubee kan maal asii godha itteenitti. Marree garaa nama dhukkubee baafadhe maal jettiini? Maskii godhate waan godhu wallaalee dudda koo na dhukkubee ka'ii dudda koo naa qabeetti anirti. Maal akka bittee aareera amma bakka itti haaraa jira. Itti na jaa'uu jettee amma ajaatti dabaluufi. Ajicha jechuudha. Ajichatti dabaluufi. Itti afuufuufi jalaan itti afuufte amma. Itti afuufte dudda isaatti afuufte. ምንድነው የምታካብደው? ሴት ልጅ አንደኛ ነገር ስትወልድ ንፋስ ይገባል። ንፋስ ገብቶ ቢሆን ይችላል። ገባ? እንደዛ ብለህ ነው እንጂ እንትን ማለት ወርቲኑ ባጋራ አታካብድ። ምንድነው እንዴ? ሽንት ቤት ሄዳለሁ ለጊዜው ነው እንዴ? ተቻቻለሁ Nagaa jedhee haareetoo biraa deeme mana fincaanii naqee deeme jechuudha. Harka isaa dhiqachuu galte mana fincaanii. In dhaabdee bakka amma waan inni godhu laal dhaggeeffachuufi. Ajaa'uu dide baay'ee itti tajaajiluu dide jechuudha.
Maraachite. እኔ እኮ እንደውም እንዳይጮህ ፈርቼ ነው እንጂ እግዚአብሔርን አሳብደው ነበር። Maraachaa jirti jechuudha. Mana fincaanitti inni galee jennaan nan maraacha jetti bakka inni iyyiti amma immoo sagaleedhaan iyyuutu teessee eenyu gadi na lakkisiisa itti jedhaa jirti. Gurguraal keessa godhattee jechuudha. Dhuufuu keessa gad lakkisaadhuma jirti. Maraachitee gadi baaftee maaskii isaa keewwateera. Maaskii isaa keewwachiiftetti. Maal godheedhaa turreedhaan bakka maraachaa jira jechuudha. Dhuufuudhaan maraachitee abbaa manaa geemirraa kaafattee ariitee baafteetti. Asitti immoo jechuudha liividha. Ammas immoo mana nyaataa galanii mana nyaatatti nyaatanii hoggaa ba'aa jiranii maal godhaa jirti isinii dhufti. Abbaa manaa ishii waan ta'e gochuuf ilaaltuun kolii ta'e yaaddetti mee walumaaf duukaa buuneetoo ilaallu dura manatti dhuufuudhaan akkasitti gubaa turte amma immoo laalee alatti baatee mana nyaataa deemanii mana nyaataatiif gabaateerti kunoo deemaa jiru abbaa manaa ishii maal gochuufi surree isaa irraa baasuuf nama walakkaatti jechuudha. Surree isaa irraa baasti isaan booda meeqa geessetti qoy bira gahaa jirti. Bira gahaa jirti. Dhattee haammattee jechuudha. Hubadhaas malaalaa haammatteetti. Haammattee deemaa jiru. Haammattee deemaa jiru. Amma lamma nagaati bakka haammattee faana deemaa jirti. Kanaan booda jechuudha waan ishiin gootu kaa ilaaltu deemaa jiru amma. Deemati jirus tu badhaa callisaasuma badhaa laalee inaammattee insi sirreessitee fi akka inni yoonnoo shakkine jechuudha. Kanaaf wadhaatuma laala waan ishiin gootu waan tokkolii ishiin gootu jechuudha. Laala ilaama akkana deebinaa itteen akkana deebi'ee itteen namatu yaa ofii dide jechuudha. Akkana deebii gaafa jettuuni in deebi'ee daawwataa jiru kala fuuldura deemti ila agarsiisaa jirti. Eeggadha adduma kanatti eeggadha waan ishiin gootu laala hubadhaatuma laala tonkolii ishii ila eeggadha amma qoy kan nama argaa jirti bakka namni jirutti irraa baasuuf amma argitanii irraa baaftee eega irraa baaftee booda jechuudha. Irraa baaftee gaggabaa jirte jechuudha. Laala aaree gatee faayee sokkee jechuudha. Bakka irraa baaftee aaree na'ee sokkee bakka waan godhu wallaalee jechuudha. Akkasii rukutee biyya ormaa keessatti biyya faranjii keessatti rukutuun hin danda'amu. Mirga ishee eeggachiifte piraankiidha itteeni irraa qullaa baaftee siniin jedha. Yoo jaalattan isinis laayik sheer godhaa. Siniin jedhaa guddaa nuuf galatoomaa nagaan nuuf turaa nuuf eebbifama waan na bashannansiisu kunoo siniin gaheeraa ani jechuudha waan sin bashannansiisa jedheetoo siniif yaade waan nufi kootiitti bashannanu waan nufi kootii daawwadhu mee daawwattoota koo sin bashannansiisaa hin jedhudha. Kanarraa maal hubattanii abbaa manaa ofii yeroo tokko yeroo kan namaa kennuu dide teeshiniin isaa akkasitti taatanii akkasitti jechuudha. Nama jalqaba isaa gaa ilaallu geemiidhaan qabamee ture. Eega geemiidhaan qabamee faana taphadhu itti faana taphachuu didee
maal gaafa didu maal goote dhuuf bira teessee akka tension ishii kennuufif ispoortii biratti hojjechuu jalqabde isaan booda dhuuf ishiitti gadi lakkisuutti teessee dhumarratti immoo bakka bashannanaa wajjin deemanii bakka bashannanaattis immoo manaa fuutee gadi baatee jechuudha. Achittis gudiidhuma gootee surreedhuma irraa baaftee surree irraa baaftee eega surree irraa baaftee immoo akkasumatti maal beekan tenshinii abbaa manaa ofii barbaachuudhaaf waan adda addaa barbaaduudhaaf hin godhamaa jechuudha. Gootee ishiin amma waan adda addaa gootaa jirti. Akkaataatti tenshinii ishiidhaaf kennu maal ishiidhaaf kennu didee achi bakka isaan booda akkuma argitan surree irraa gadi baafteetti waan adda addaa irratti hojjetteetti. Kanan siniin jedha kaapiraankiin irraa kana fakkaata. Abbaa manaa ofii akkasitti yaadan fudhachuu ofitti qabanii waan adda addaadhaan tukuratti akka inni namaaf kennu gochuun ishii irraa barachuun hin danda'ama odoon eekamin odoon loliin akkasitti jechuudha. Amma fakkeenyaaf akka faanatti siqeetuuf deemuu didee dhaqxeetuma fiigdee bira gaattee akkuma hin taane godhatte faana bannoo itteetti jechuudha. Kanarraa waan balattanii soo qabaattan waan jibbitanii soo qabaattan hiikicha afaan keenya saa'u xiqqoo ishii kaafaanii kana badaadhuma barree kana isinitti fakkaatan siniin jedha. Nageenyi keessanaa baay'atu nagaan naaf oolaa nagaan naaf tura laayik sheer godhaa eebbuu jajjabeessaa siniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnee wal arginutti nagaan naaf tura baay baay.